Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jecha qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin ammoo mammaaksaalee jechamoota beekamoo fi kanneen kana fakkaatan wal gaafachuudhaan kan nuti waliin turru aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Turtii gaarii nu faana qabaadha. Barnoota ammas barnoota. Barnoota ammas barnoota Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhumee walaa barra. Asaffaa Dameen jedhama. Maqaan kiyyaa Hasan Mustafaa. Ayyaneen jedhama. Maqaan kan koo Abduu Abbaa Machaa Abbaa Kisaan jedhama. Barnoota ammas barnoota. Atileetii Itoophiyaati dhalataa naannoo Oromiyaa namni ta'e kuni Roomeetti yeroo jalqabaatiif bara 1960 Olompikii addunyaa irratti fiigicha fiiguudhaan nama riikardii addunyaa galmeessisedha. Bara sanaa biyyoonni addunyaa Itoophiyaa biyya jedhamtu hin beekan ture. Itoophiyaa namni barsiise kun atileetii kanadha. Atileetiksiin kun eenyu? Atileetiin kun atileetii Daraartuu Tulluuti. Dhiiradhaan siin jedhee yaali. Moofaara. Yaali ammas irra deebi'e. Atileetii Qananiisaa. Abbabaa Biqilaa. Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Irra geesseettaa carraa takkan sii laadhaa yaali. Atileetii isumaan beeku obboleessa keessa. Isuma beeku. Faayisaa Leellisaa. Amantee Faayisaadha? Eessatti fiige? Biyya sana garuu yaadadhu. Biyyicha garuu yaadadhu Faayisaa Leellisaa ta'uu nan yaadda. Faayisaa Leellisaa. Itti amante? Itti amaneera. Barnoota ammas barnoota. Barnoota qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota. Barnoota qaba kaayyoon Oromoota. Nuti wal baqannaa ormamaaf komannaa jettee bakka duwwaan. Irra na darbii kana. Nuti wal baqannaa ormamaaf komannaa jettee bakka duwwaan. Minuun beeku kana. Mee yaali kan jedheenyu. Nuti wal baqannaa ormamaaf komanna jettee bakka duwwaan. Bineensadha. Nuti wal baqannaa ormamaaf komannaa jettee bakka duwwaan. Nuti wal baqannaa Oromomaa koman. Haraa hin danda'u. Nuti wal baqannaa ormamaaf komannaa jettee bakka duwwaan. Mee yaali eenyutu jedhe? Nosoo tokko hin taane ormi moo maal nuun jedha jechuudha. Nosoo wal baqannaa jechuun walirraa nutu fagaanne jirra. Nu tokko hin taane osoo nu tokko taane jenneeti diinni nun cabsu, diinni nun seenu. Tokkummaan keenya barbaachisaadha. Cimnee tokkoomuunis barbaachisaadha. Biyyattii kanallee waliin cimnee kan ceesifnu ta'uunis barbaachisaadha. Keessumaayyuu wantani dhaloota wantan dhaamuu barbaadu umurii waggaa 18 hanga waggaa 60 gadi kan jiranuuf Dr. Abiyyi Ahmed cina akka jarri dhaabbatan barbaada. Maaliif diinni dheengaddan nu cabsaa ture har'as nu cabsuudhaaf nutti yaadee jira. Akka hin cabne inni alaas ta'e inni keessaas ta'e Oromoo wanti jedhame mara sabaaf sablammoota illee of keessatti qabate wajjiniin dhaabbannee jechuu barbaadaa jedha. Kanumatti immoo dabalata biyyi kun biyya hammachuu, dhungachuu, jaallachuu kan beekuudha. Kan duudhaa Oromootiin akka abbootii gadaattis akka haadholee sinkeettis kan dubbachaa turaniis jechuudha. Ani koo amma nutoo wal baqannaa ormamaaf komannaa eenyutu akkana jedhe? Nutoo wal baqannaa ormamaa komannaa kan jedhu weellistoonni jedhaniiru. Amma yoo fudhatte tokkummaa jedhe Dr. Alii Birraa. Kanaafi
tokkummaa jechuun kun nu tokko hin taane jedha. Mammaaksadha. Mammaaksa kana kan jedhe eenyu? Mammaaksa kan artistoota tun taane mammaaksadha. Ani garuu mammaaksa kana kan jedhe dhiifamnaa godhii na of kolchii beekuu hin dandeenye. Tokkoffaan wantani walalootti na wayii sii qopheessedha asirratti sii jedhu muma. Kunoo araara ammas araara barris bara araara. Abiyyeef marroon jedhan araara abiyyeef marroon jedhan araara kunoo ammas araara diinasaaf sabasaaf ta'e araara diinasaaf ta'e rasaasa diinasaaf ta'e rasaasa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Gaaffiin kun ni sadaffaanii sadaasa 29 akka Itoophiyaatti maaliin kabajamee oola? Qillee. Sadaasa 29. Alaabaa Itoophiyaatiin. Alaabaa Itoophiyaa kan yaaltuun qabdu? Hin biraan beeku. Sadaasa 29 kan fuuldura keenya jiru. Sabab salmammoota ayyaana sabab salmammeeti. Yeroo meeqaffaadhaaf kabajamuutti jira? Nuyi yeroo shanaffaa akkasiitiin beeku dhugaa. Akkasittiin qoradhu dhahee kiyya dhiisi bakka. Fuuldura keenya kan jiru Adawaa. Adawaan kun yeroo meeqaaf kabajamaa jira? Yeroo 156 Amantaa 156 Adawaan. Kanaafuu sadaasa 29 Adawaatu kabajama. Sadaasni 26 akka Itoophiyaatti baay'ee natti ulfaata ture. Guyyaa goototaati. Sadaasa 26 jedhetu hin taane sadaasa 29 maaliin kabajamee oola? Wallaahi kana hubachuudhaaf hin dandeenye dhiifama naa godhi. Yaalimee maaliin waan kabajamee oolu sitti fakkaata? Gaafiin sadaasa 26 kun sadaasa 29. 29 guyyaa goototaati. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Gaaffii dhumaan si gaafadha. Durba duudaa jechuun maal jechuudha? Kan gaa'ela bira hin geenye jechuudha. Gaa'ilaaf kan hin geenye yookaan immoo gaa'ela kan hin qabanne jechuudha. Durba aadaati. Aadaa Oromoo keessaa tokko dubaree. Kanaafuu durba duudaa jedha. Qarree akkasi. Durba duudaa jechuun durba qarree. Durba duudaa jechuun maali? Durba neerumne durbummaa hin jiraatu waan maatu bira. Durba duudaa jechuun kan hin nageenyedha. Yaalirra geesse. Duudaa jechuun wanta tokko kan itti himnaan hin nageenye yookaan hin yaadne sammuun hin hubanne namni kanaan bakka maal ta'e beekta bishaanitti dhagaatti yeroo bishaan naqxu keessan seena hin seenu akkasuma jechuudha bakka. Kanaafuu durba duudaa jechuun kanumaan nageenya jechuudha jechuudha. Kan waamaayyuu hin nageenye jechuudha gama kootiin akka ittiin fudhadhaa yoo hiika biraa qabaate immoo natti himuu dandeessaatis. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadha. Nasi fayyaa ta'a isinillee. Sinas galatooma. Galatooma sangi. Galatoomi naaf jiraadhu namallee dhalootallee qaree baasuu rabbiin si haa taasisuun jedhaani gama kootiin kabajoomu. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Egaan kabajamtoota
kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kana fakkaatu ture. Qophii keenya irraa barattanii akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffiin gaafachaa ture keessaa muraasa deebisuuf yaala. Egaa gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti atileetii Itoophiyaa dhalataa biyya Oromoo namni ta'e bara 1960 keessaa biyya Roomaanitti Olompikii addunyaa irratti fiigicha fiiguudhaan riikardii addunyaa namni galmeessisee eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa namni kun atileet Abbabaa Biqilaa gaafa ta'u yeroo sanatti atileet Abbabaa Biqilaa fiiguu isaatiin dura biyyoonni addunyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu hin beekan ture. Sababii Abbabaa Biqilaa biyya sanatti deemuudhaan riikardii addunyaa galmeessiseen biyyi Itoophiyaa iyyuu beekamte jechuudha. Gaaffiin lammaffaa gaafanne ammoo jechamadha. Jechamni kunis nutuu wal baqannaa ormamaaf kumannaa kan jedhe eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa jechamni kun nutuu wal baqannaa ormamaaf kumannaa jettettis ni jedhama jechuudha. Egaa bakka kanatti jechamni kun kan inni ibsu tokkummaa dhabuu keenya nutuu tokkummaa hin qabnu orma maaliif kumannaa akka jechuutti hiikamaa jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo sadaasii 29 akka Itoophiyaatti maaliin kabajamee oolaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa sadaasii 29 akka Itoophiyaatti guyyaa sabaa fi sablammootaa jedhameetudha kan inni kabajamu. Guyyaan sabaa fi sablammootaa kunis yeroo 18ffaadhaaf kan kabajamudha jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi sadhumaa irratti ammoo durba duudaa jechuun maal jechuudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Durba duudaa jechuun egaa durba hin heerumne durba durbummaa qabdu durba kan taate jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya haga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee qophii kan birootiin deebinee haga wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni